Harka fuunee jira jirtu maatiin qubee Tech Present ani Eliyaas Dabaloodha. Koorsii Freshman Introduction to Emerging Technologies jedhu chaapterii jalqabaa ilaallee turre. Innis introduction yookaan seensa wajjin ilaallee turre. Kutaa kana keessatti chapter 2 qabadeen isiniif dhiyaadde. Innis data science dha. Chapterii jalqabaa keessatti the role of data in emerging technologies kan jedhu jalatti barbaachisummaa waa'ee data bal'inaan muraasa ilaallee turre. Kutaa kana keessatti immoo bal'inaan akka saayinsiitti perspektiivii garaagaraadhaan barbaachisummaa data maal akka ta'e bara teknooloojii kana keessatti barbaachisummaan data ammam akka ta'e data saayinsiinis fiildii akkamii akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Well, seensaaf akka ta'utti rehearse goona. What is data science kan jedhu irraa yookaan what is it all about? Data science maaloodha kan jedhu akkuma maqaan isaa ibsutti the title is also so descriptive that is called data science is called a data driven science. Science data irratti hundaa'e ta'e it is a multidisciplinary field. Multidisciplinary field jechuun fiildii garaagaraa keessatti kan argamu jechuudha data science jechuudha. Fiildii computer science keessa qobaatu hin taane fiildota hunda keessatti data science apply ta'u biology, chemistry keessattis natural science, social science whatsoever keessatti data science field apply ta'uu danda'udha jechuudha. Multidisciplinary field that uses scientific method, processes, algorithms, systems to extract knowledge and insights from structured, semi-structured and unstructured data jedha jechuudha. Hiikti data science walumaa galatti karoorri isaa data gosoota data warran sadan structured, semi-structured and unstructured data jedhaman kana keessatti knowledge extraction fi insight argachuudha jechuudha. Data kana qorachuudhaani beekumsa data specific ta'e keessa data beekumsa argachuu fi insight predictive ta'e visionary ta'e qabaachuu jechuudha karoorri data science. Also data science is a blend of various tools. Data science gaafennu science qaba, tools jira jechuudha wantoonni itti fayyadamnu, algoritmoonni garaagaraa jiru, machine learning principles with the goal to discover hidden pattern from the raw data jedhama. Data qabna, data hedduu yoo qabaanne achi keessaati patternii dhokataa barbaachisaa ta'e input ta'u mootummaafis ta'u dhaabbata garaagaraa nama dhuunfaafis ta'u input patternii keessa argachuu jechuudha data science. So I can say data science is much more than just analyzing data. Data science can analyze gochuu caalaayyuu. It offers a range of roles and requires a range of skills. Beekumsa baay'ee gadi fagoo angaafatudha data science ni gosa garaagaraarraa bakka jiratan fiildii jiran keessa ta'anii skillii yookaan roolii garaagaraa barbaachisa jechuudha. Baay'ee wanta deep ta'edha. Akka it's not just analyzing data jettanii qabachuu dandeessu jechuudha. So saying this, primarily it is used to make decisions and prediction. Dhumarratti maaliifidha barbaanna data science decision make gochuudhaa fi prediction qabaachuudhaafidha jechuudha. Kana jechuun data qabnu irratti hundoofne waa murteessu managerial decision ta'e fudhachuu achi immoo waa ta'e forecast yookaan predict gochuudha jechuudha. Akkasitti qabachuu dandeessu. So saying this, what is data scientist? Data science jira, data scientist kan jedhamu jira jechuudha. Akkasumas data engineer kan jedhamu, data analyst hedduu jira. So data science is somebody who master full spectrum of data science life cycle and the process level of flexibility and understanding to maximize the return at each phase of the process. There is a process of data science. Data science in kuni life cycle keessa darbu qaba. Namni life cycle kana tokko isaas haa ta'u hunda isaarratti beekumsa master godhe beekumsa gadi fagoo qabu data scientist jechuu hin dandeenya. Although data waan ta'eef wantu nuti harkaa qabnu
the data scientist has to be a curious person, nama baay'ee xiinxaluu danda'uu fi deetaadhaaf odeeffannoodhaaf beekumsaaf nama bakka kennu ta'uu qaba. And result oriented, raw data qabna utuu isan tuffatiin achirraati output yookaan wanta argachuu barbaadu nama samuu keessa kaa'atee waa hojjetu jechuudha. And possess a strong quantitative background in statistics and linear algebra as well. Namni data scientist ta'u saayinsii isaa keessa garanii gaafa barachaa deemanii wantoonni kun murteessoodha jechuudha. Akka backgrounditti statistikii beeku, linear algebra warra jedhaman kanii beekumsa programmingii field sanaaf barbaachisaa ta'e bakka sanatti barbaachisaa ta'e qoba. Focusing on warehouse mining and the modeling to build and analyze algorithm. Programming gaafa jedhamu baay'ee bal'aa waan ta'eef data scientistiin tokko focused kan inni ta'u warra warehousing, data mining, modeling kana machine learning algorithmii garaagaraa specifically beekuu barbaachisaa jechuudha. So saying this, wantoonni kun yeroo hundumaa irra deddeebanii tuqamu data and information waan jedhamu jira. Data yoo jenne information maal jenna? Odeeffannoo, of course. Odeeffannoo fi data maalodha? Can be defined as representation of facts, concepts and instruction in a formalized manner. Dataan tokko maalidha yoo jenne representationii bakka wanta tokko bakka buusu, conceptii ta'uu danda'a, instructionii tokko ta'uu danda'a, fact kan jennu ta'uu danda'a kan bakka bu'u. Okay? Kuni data jenna jechuudha. Data is unprocessed facts and figures. Unprocessed facts and figures. Okay? Data is a symbol or any raw material. Any raw material. Raw nakati barofti. Pardon me. This has to be eraser, pencil, pen. Raw material. Raw shaken. Raw material. Data can be represented with alphabet, bakka bu'uu danda'a, digitii garaagaraadhaan, special characterii garaagaraadhaan dataan bakka bu'amuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 12 yoon isiniin jedha number 12. Number 12 is just a data. Contextiin qabu dataadha. Hiikan qabu jechuudha. Kana jechuun can be usable or not. Lakkoofsa 12 yoon isiniin jedhe it is not usable. Faayidaan qabu lakkoofsi 12 qofaa isaatti. Kanaaf kan may not have a meaning by itself jechuu dandeenya. Qophaa isaatti hiika qabaachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Gara informationii dhufne odeeffannoo jechuun immoo information is a processed data on which decisions and actions are based. Odeeffannoo qabaanne data sana process goone kan nuti argannu odeeffannoodha. Odeeffannoo sana irratti hundoofne immoo murtoo tokko murteessuu fi tarkaanfii garaagaraa kan nuti fudhachuu dandeenyu odeeffannoo waan qabnuuf jechuudha. It is data that has been processed into a form of meaningful thing. So data can be meaningful or meaningless ta'uu danda'a. Dataan qophaa isaatti yookaan usable or not usable ta'uu danda'a. Informationii gaafa process ta'u garuu meaningful ta'a jechuudha. Contextiin kennamaaf jechuudha. Information is interpreted data, of course. Processed data, interpreted data. Data processed yookaan data interpreted hiikame hiikoo yookaan contextiin itti kenname kuni bifa organized ta'een bifa structured ta'een kan processed ta'e kuni information jenna in particular context. Shee kana dhala wanti barbaachisu particular context. Lakkoofsa 1223 yoon isiniin jedhe data ta'a. Context yoon itti kenne 23 yoon isiniin jedhe lakkoofsa gabatee konkolaataa ta'uu danda'a jechuudha. Which is now information ta'e jechuudha wanti kun. Lakkoofsi 23 kuni lakkoofsa gabatee konkolaataa ta'uu danda'a. Garuu lakkoofsi sun qophaa isaatti utuu contextiin kun hin kennaminiif hiikan qabaatu jechuudha.
information jechuun kanadha jechuudha. So saying this, data kuni gaafa process ta'u cycle qaba, marsaa keessa darbee hiika kennuu qaba, data processing cycle jenna kun jechuudha. Data processing gaafa inni kuni it is about restructuring or reordering of data by the people or machine ta'uu danda'a. Data kuni one restructure ta'e yookaan reorder ta'edha jechuudha. Data processing gaafa data restructure yookaan reorder gochuudha. Why do we reorder or restructure data? In order to increase their usefulness and add value to particular purpose. Kanaafidha sababii nuti process goonuuf kanadha. In order to increase their usefulness and add values for particular purpose. Data is technically exploited to generate results that lead to solution of a problem. Data kan nuti analyze process goonu kuni maalifidha? Process goonu sababni isaas solution to a problem idha jechuudha. Barbaacha furmaata barbaachadha. Rakkoon tokko jiraate rakkoo sanaaf furmaata data irraa argachuu dandeenya jechuudha. Raw data is fed to computer system to generate final output which is information. Akkuma nama jedhedha kun basic yaada keenya nuu cufuu dandeessa. Data is fed to the computer. Data computeratti galchama. Teessanii barreessuu dandeessu computer irratti. Achi booda process ta'ee gaafa ba'u final output isaa information ta'a jechuudha. Information can be represented into a form of diagram. Information kan akkamiin ibsina? Odeeffannoo data irraa arganne kan akkamiin ibsina yoo jenne immoo bifa diagramii, bifa chartii, bifa fakkii fi bifa ganta garaagaraadhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Data processing kun egaa life cycle yookaan marsaalee keessa darbu qaba. Tokkoffaa irratti input jira. Data kana galchuudha, achi process gochuudha, achi immoo output kan jennu kanadha jechuudha. Graafiidhaan ibsuudhaafi input, processing and output kun salphaadha. Kun life cycle daataan keessa darbudha jechuudha. Input gaafa jennu gaa input data is prepared in some convenient form for processing. Data input gaafa galchuuf deemu bifa convenient ta'een qophaa'uu qaba dura dataan suni. Data formii kun kan inni irratti hundaa'u convenient formii kun kan inni irratti hundaa'u the processing machine dha jechuudha. Processing machine dha. Hiika fakkii tokko ija keenyaan ilaallee baruudhaaf fakkii sana jaan ilaallee yaaduun salphaadha. Kanuma immoo fakkii sana computeratti galchine akka computerri ilaalee hubatu gochuudhaaf dura fakkiin sun formii kan biraatti jijjiiramuu qaba jechuudha. Digitalize ta'uu qaba jechuudha. Kana input data kan jennu kun. Fakkeenyaaf contextii computeraa yoo fudhattanii input dataan record ta'uu qaba electronic computer seenuudhaaf bifa record ta'uu qaba jechuudha. Hard disk irratti, CD irratti, flash irratti yookaan typing ta'ee barraa'ee yookaan bifa formii ittiin computeratti seenu qabaachuu qaba jechuudha. Processing immoo data seene sana processing inni sin jedhe rearranging or reordering or reshuffling of the data to give it usefulness. Kana change it to produce data in more useful form jechuun process gochuudha jechuudha. Finally erga process ta'e the result of processing step is collected. Bakka kanatti resulting processii ta'e kana resulting kana outputing processii kana bakka kanatti collect ta'u kan gather godhanna sitti outputii arganna jechuudha. Data types and representations. Sequence nu keessa darbaa jirru hubachuu qabdu. Maalummaa data of information ilaalle data maal akka ta'e information maal akka ta'e life cycle information input type isaa ilaalle data types and representation. Data garaa bifa meeqa qaba akkamitti immoo bakka bu'umsa kan akkamitti represent ta'e represent jechuudha. Bifa akkamiin bakka buusuu dandeenya kan jechuudha. Data types can be described from different perspectives. Data typing kuni
perspective garaagaraa ilaalamuu qaba danda'a. Fakkeenyaaf karaa computer programming yookaan computer science ilaaluu dandeenya. Yookaan immoo bifa data analytics dhaan ilaaluu ni dandeenya. Yoo bifa computer science dhaan ilaalle yookaan computer programming, you can say programming dhaan yoo ilaalle, data type is simply attribute of data. Data type in tokko attribute of data. Lakkoofsa yoo galchine lakkoofsa integer number ta'a jechuudha. Okay? Data type in integer kuni attribute data nuti galchinedha. Fakkeenyaaf character yookaan qubee galchine af baa galchine walitti da'uu hin dandeenyu. Sababni isaas lamaan isaayuu integer lakkoofsa miti. Kanaafi attributing data type in sun ibsu operation data sanarratti geggeeffamuu danda'u agarsiisa jechuudha. Okay? Qubee galchine walitti da'uu hin dandeenyu. Kan alfaabeetii ol galchine af baa walitti da'uu hin dandeenyu. Lakkoofsa galchine immoo 2 fi 3 walitti da'uu dandeenya. Kanaafi data type in tokko operation nuti data sanarratti geggeessuuf deemnu agarsiisa jechuudha. Warreen kuni data type representation in a computer programming yookaan perspective computer science yookaan programming jedhanii warra jiranidha. Integer jechuu dandeenya. Used to store whole numbers mathematically known as integers. Lakkoofsa integer negative ta'uu positive ta'uu danda'a. Boolean dhugaaf soba wanta tokko kan value lama qofaa qabu, either true or false kan jennu. Character, to store a single character, alphabet kan ta'uu danda'a. Alphabet irra darbees lakkoofsas dabalachuu danda'a jechuudha kuni. Floating point immoo lakkoofsa desimaalii qabu tuqaa kan qabaatu, duwwaa tuqaa 3 oonsiniin jedhe. This is going to be floating number. Alphanumeric string kan jennu immoo a combination of characters and numbers. Okay? Fakkeenyaaf kana yoon galche A3B amma kuni alphanumeric dha jechuudha. Sababni isaas kaaraakterii qaba, lakkoofsa qaba, kaaraakterii qaba. Asitti soon ida'uu tokkotti dabale fakkeenyaaf still it is a character alphanumeric string jechuu dandeenya. Alphanumeric dha kun jechuudha. Gaafa representation perspective analytics dhaan data analytics dhaan ilaallu immoo bakka sadiitti qooduu dandeenya. Generally structured, semi-structured and unstructured data types jennee qooduu dandeenya. Perspective data analytics dhaani. Structured kan jennu kun ogaa bifa data bifa formii qabu, tabular formii dhaan represent ta'uu danda'u. Semi-structured kun immoo textual ta'uu danda'a, image ta'ee formii half formii qabaata, half immoo irregularity qabaata. Kaan immoo unstructured dha, which is totally irregular wanta ta'edha jechuudha. Bal'inaan yoo ilaalle, structured data is a data that adheres to predefined data model, which belong to predefined data model and is therefore straightforward to analyze. Salphaadha jechuudha, straightforward dha analyze gochuudhaaf. Sababiin isaas predefined data model waan qabuuf jechuudha. Okay? So, structured data conform to tabular format, which is relation between rows and columns. Kuni salphaadha jechuudha amma hubachuudhaaf. Baay'ina barattoota nama 5 irraa gadee barataa tokko 2 3 ennoo tarreessine koolamanii asii achi immoo gara dalgaatti maqaa ID ennoo adda baasne kuni tabular representation jedhama jechuudha. Excel faa SQL database kan jennu kun faa fakkeenya gaariidha jechuudha. Kanaaf akkasitti ta'uu kaa'uu dandeenye. Employee number, name, department, akkas salary enne structured data formatii kanaan kaa'uu dandeenya. Rows and columns. Columns and rows jenne akkasitti tarreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf data ishee kana yoo barbaanne row 1 column 2 ta'uu dandeessa jechuudha. Akkas row 1 column 2 yoo jenne ishee kana argannaa jechuudha. So semi-structured data maalodha? Data
their structures are irregular, implicit, flexible, and often nested hierarchically. Or isheen kun baay'ee barbaachistu. Nested hierarchically. Hierarchically. Okay. So semi-structured data types is a form of structured data that does not conform to formal structure of data model associated with relational database. Structured data A garuu bifa nutamma tarreessaa oolle kana raw koolamanii kanaan kan represent ta'u miti jechuudha. Bifa nest ta'e wal keessa galee kan nuti argannudha jechuudha yeroo baay'ee nested hierarchies. It has some organizational properties like tags and markers to represent semantic element that makes it easier to analyze. Warri kun imma akka raw column jennu sana tun taane tags and markers qabaatu jechuudha. Easily accessible ta'uudhaafis analyze ta'uudhaafis fakkeenyi isaanii JSON XML file warra dhaman kuni semi-structured data jenna jechuudha. Data analytics yookaan data science keessatti immoo also known as self-describing structure. Sababiin isaas taagiin tokkoon ishee elementii of keessaa qabdu sana in ibsite jechuudha. Maal akka ta'e. Kanaaf self-describing ittiin jenna jechuudha. Unstructured data is a form of data either does not have predefined data model akka structured or not organized in a predefined manner. Unstructured. They are not easily combined or computationally analyzed. Not easily combined and not easy to computationally analyze them. Kuni unstructured data. Unstructured information is typically text heavy but may contain data such as dates, numbers, and facts as well. This results in irregularities and ambiguity. Yeroo baay'ee irregularity fi ambiguity confuse ta'e qabu jechuudha. That makes it difficult to understand using traditional programs compared to amma wal bira kan qabaa deemnu structured, semi-structured fi unstructured dha jechuudha. Unstructured data kuni akka semi-structured warra sana yookaan data structured data sana salphaatti process goone understand gochuudhaaf in ulfaata jechuudha. Ofii keenyaatuun taane akka bifa computer format ittiin galchine manipulate gochuun ni ulfaata jechuudha. Warreen kuni kanneen akka data document ta'anii audio bifa sagalee bifa videodhaan bifa PDF fi NoSQL database warra ta'anidha jechuudha. NoSQL database reverse SQL database ta'edha. Column raw jennee kan tabular formiidhaan keenyutuun taane formatii mataasaa kan qabu kan big data keessatti itti fayyadamnu NoSQL databases jedhama jechuudha. So what is metadata? Why data of information? Metadata. Data mala they say data about data. Salpamat metadata is data about data. So data about data. Metadata is data about data. It is not separate from data structure, but it is one of the most important elements in a big data analysis and big data solution keessatti metadata baay'ee barbaachisaadha jechuudha. It provides additional information about specific set of data. Ishee kanadha baay'ee barbaachistu. So metadata provides extra or additional information about that specific data. Fakkeenya isinii fudhadha. If you have photographs, suura kaatanii yoo qabaatanii metadata nu suurri keenya akka data dha ne yoonna suurri suni photon sun akka data dha yoo inni yaanne metadata immoo maal ta'uu danda'a jechuudha. About why data sana jechuudha. Like location ni qabaata, location bakka itti isin suura kaatan jira dataan isaa faayilii tokko yoo bantan about yookaan detail keessa seentanii size isaa
date yookaan guyyaa isin kaatan wantoonni kun metadata dha jechuudha baay'ee barbaachisoodha